ergamaa jaalaa. اقرأ جد ربي نوهم قرآنا نما تتبو ما يفهم لمانا سلبنا الرابوري النجابانا إن شاء الله قافتك إفمتبانا قرآن قبني بكا قبني قانا شكين قبو يوم وكين إرآنا وائه برنو دارا ودبجو يانا وان دبني بربانا نمو عليه قلان أرغني إرغما جالا Hagau erganggo bakka jirtanutti magaalaa baadiyyaa baddaa gammoojjiitti naadagaa dargaggoodhaaf dargaggeetti waan irra dirqamay ta'e nurratti akkuma ilmiin diini baramaa jirutti barnoonni ammayyaa feera nurratti bakka kanaan laafnee jira dhugumatti ulaa kanaan diinii keenya waa mudatti garii nu tuffatti nun jetti wallaala. Arganne ergamaa jaala ammayyaa jechuun koo afaan zafanamma namni walii galuu bifa gochuudhumaaf malee diiniin keenya amantiin islaamaa bara dhufaa dabra yoomiyyuu ammayyuma qawlii rabbal alaa quraanaan qarooma barumsa idilee kan nuu jennu amma ni saamamne malee innis dur keenyuma seenee fageenyuma dhiifnee jaalala. أرجعني إرجما جالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبريانك يا خندق فتاجر تنس هندي خيسانو غلطوما كالتيران أبليتي تينيا غرامنتي إسلاما ربي سبحانه وتعالى عيسي في دي شهادات أو تشوف ديمتي أبليتي تينيا والاسم برسيسي دوائي وليفغوني أكاسيتي أداديمنا دوران درسي كان أمنتي إسلاما هردفتنيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أمنتي برا هردفتنيس kan waaqeffata kan kiristaana kan beenteet ashama harkafuuneen isininjaa galatooma galanii rabbii faageehu ilmi namaa kun bakka sadii qoodama jaan addunyaa tanarratti kaan islaama kaan kiristaana kaan gartee munaafiqa gartee saniif kan gartee arra amantii tana isaan nuun fadhe gartee oromummaallee isaan nu filate amantiillee isaan nu file obboleettii teenya qilleensarra jirti maqaan isiigaa wal barannaan inshaallah. Caaltu assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجاة؟ نجاة قلت ربي. أنا أعرف جرا. أنا أعرف. جزاك الله. أنا جبت نجاة نيتني سنين جديرة. قالتهم أنا أعرف نمني المنا ما هنقلتهم فني رب الله هنقلتهم فتو كلتين أسمران قرتي قرف سوشيال ميديا راتين نبربادي أتلين أمانتي تنقبض شراف dhufu qeetiif galatoomii ilmi namaa addunyumatan irra wal barata garaa gadaameessa haadhaa keessa waliin baratu siin wal barachuudhaaf alhamdulillah baga rabbiin guyyaa har'aatiin nu gahe torbaan hedduu na barbaaddee nuuf hin mijjooynee mashquuluma addunyaadha har'a rabbiin fadhee har'a walitti dhufnee galatoomii oromoo yeroo walitti dhuftu jedhan waa sadii wal gaafatti amantii wal gaafatti biyyatti dhalatan wal gaafatti maqaallee wal gaafatti naaf etigaa wal barannee wal beeynaa inshaallah. Mee caaltu intalee nuti eessa dhalatte eessa guddatte eessa jiraatte amma? Ture caaltu intala shawaati godina shawaarii ta'anaa meettaa bittan dhaladhe. Maqaan koo caaltuu Rifaati. Maashaa. Ijoollee suman jedhe sanaadha. Akkasuma immoo kan sinna barbaachise gara keessa dhufu kan barbaachise amantaa musliimaa qabachuudhaaf filannoon koo amantaa musliimaa ta'e. Sagalee kan keetii waa xiqqoon ol kaasi jedhanii sagalee kan keetiis deeqaa muraasaaf lallabillee hanqaqa namni sin dhageenye namallee rabbashinii bakka hojii mana hojii jirta gaa'ii sagalee qonqa keetis ol kaasaa inshaallah. Gaa namni yeroo maatii takka irraa dhufu gariin haati islaama gariin abbaan islaama takka haati kiristaana takka abbaa kiristaana gariin maatiin hundinuu islaama tahee ilmoon kiristaana taatii gariin waluma keessa jira. Maatiin kan keetoo amantii tamira turan haa ta'u amantii tamira turte? Anillee amantaa Pheenxee keessan ture. Tole. Amma kanaaf filannoodhuma koo lamaan marii
filannoo dhuma dhuunfaa gooteen sammuudhuma faamasiisii gara amantaa musliimaa tokkotti na barbaachise gara rabbii والله asiin naaf fayyaa laata kan jedhu وما sammuu faamasiisii kara na qabachuu na barbaachisa waan ta'eef أبشر أبشر namnis na ergee osoo hin taane ofuma koo faamasiisiin karaa kana filadhe immoo isinillee karaa kana filadhe gariin gartee mana barumsaa taatu bakka hojii taatu bakkuma adda addaatitti namootan gartee saahiba waliin jiraatu waahila waliin gwaaddanyaa waliin jiraatu islaama qaba asiin dura saahiba nama amantii islaamaa tana gartee waasii himee qabdamoo akkanumatti gartee garamiin amantii islaamaa tanatti gartee jaalattee gara mana dhufuuf murteeffatte yoomi ani amantii musliimaa kana keessa dhufuudhaaf dursa nama tokkoonis hin mari'anne akkanumatti ofuma kooti callisee nan hordofa callisee sin jedhee akkanumatti nan hordofa kazaan ergan hordofee ka'ee jedhee akka carraa ta'e guyyaa tokko wayii nama wayii faana akkasumatti dubbannee osuma qallannoon nama musliima ta'uu lafan ka'ee warii jennaan isaan illee namni sun dhibee dhugaatti narraa fudhannee hin qoostinaa se'anii eeywa kazaan achirraan ani gini dhugaan masin jedha sitti qoosaan jirra jennaan meeqaati dhuguma musliima taate innaan rabbi karaa gaarii fi deebisaa jiraati wanna nufi kooti musliima keessa jiru fillee akkasnaan jetta sitti fakkaataniiti yoo dhugaadhuma sammuu keetii yaaddee jiraate rabbi sirraa haa jaalatu naan jedhe kazaa achirraan nani dhugaadhuma sin jechuutti jiran jedheeni innis immoo achumarraan waan tokko naatti hime viidiyoolee waan tokko sheerii na godhe nama tokko miti nama lamaadha namni suni dursa awwaliidha maqaan isaa ittaanee abdiidha maasha allah yaa bakka shanoo baay'ee isaanii waan tokko natti himanii turanii garuu haala yerootti fi haala biyya namaa keessa jiru jecha garuu amma kana badaa isaa afaanillee hordofee amma kanarree waan baranneeti garuu isaan haalli isaanitti na barsiisuudhaaf gara amantaa kanatti na jajjabeessuudhaaf illee tattaaffii baay'ee naaf godhanis jiru naaf godhuudhaafis fuuldurattis immoo abdii baay'een irraa qabasi. Maasha Allah. Yaa waaqafu abdii kan hundumaa karra kan jiru immoo abdiidha fuuldura nama abdiin jiraate jennaan. Akkas dhugaadha. Galatoomanii isaanilleen san caalaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan nu uume galatoomuu atis intala saba Oromoo irraa tokko saba Oromoo amantiidhaan addaa taanu malee har'a amantii takka ta'uu deemna galanni rabbiif haa gahu. Hin beeynu yeroo duunuu guyyaa duunuu bakka itti duunu hin beeynu akka itti duunus hin beeynu saniif inshaallah akkuma atuu jettee rabbi beekuutu waa hundarra caalaa jettee saniif mee gara amantii tana seenneetuma achi booda daqiiqaa takkaa lama jennee achi boodatis gara gartee hojii ta'e deemta inshaallah rabbi nu haa laaffisu. Amantii tana yeroo seenan gartee akka amantii biraa waa keessa nama cuuphanii birrii namarraa fudhatanii bakka addaa nama geessanii waan nama godhan hin jirtu. Jecha lama callaadhaan amantii islaamaa tana seenan amantii tanarraa illee yoo namni kan bahu taate jecha lamaan baha amantii islaamaa keessa. Sun maali jecha rabbiin haqaan gabbaramu kan dhugaa isa tokko callaa tahuu ragaa bahuu takka dhugoomsu nabi Muhammadis ergamaa isaa kan gartee xumuraa kan isa booda ergamaan biraa hin jirre Iyyasuusis ergamaa ta'uu Adamirraa eegalee Nuuhu Daawud wa Ciisaa gartee wa Ibraahim hundi isaanii ergamoota rabbiin ergate waaqni ergate tahuu dhugoomsuudha. San dhugoomsinaan namni islaama taha namni rabbiin gartee tokko miti didee nabi Muhammad ergamaa miti Ciisaan ergamaa miti akka biraa kan amanu taate amantii keessaanii ba'a. Rabbiin tokko ta'uun amantaa caaltu. Nabi Muhammadis ergamaa isaa tahuu kan gartee Arabaatii miti kan hawaasa addunyaa kana hundatti ergame Ciisaanis ergamaa ta'uu ilma rabbiitii miti rabbiisii miti waaqaa miti ta'uun amantaa. Maashaallah. Tole egaa naboo ashaadaa jecha Arabaatiin jedha nabooda jetta achi booda afaan Oromootitti jenneeti amantii tana seentee maqaas daawwattoonni keenya kan si filan taatus atis kanuma dhiifattu taatus akkasii itti fufna jecha kana booda jetta ashhadu an laa ilaaha illa Allah
إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله. الله أكبر هنغنو واتك واني براهن جرتو أفان أروموتين نجل عجتا أني رقام بها أنا فجنبها ربين تكملي ربي تكملي كم برا أكا هنجره كان براك اندوي كان حق عن قبرم كان جان كفرم محمديس محمد إرقما إساتهم رقابة إرجما إساته رجابا عيسى يوخان إيسوس جالتو كان عليك ما شاء الله أبشر 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 ما عيسى يوخان إيسوس إسا يكون يسوس المربي تيمتي ما ربي تنتي ربي سيمتي ربي اسمتي إرقما ربي تهون رقابة إرجما ربي تورا جنبا هنغان الله أكبر ما شاء الله بقى قرا أمانتي مسلمة قرتي بليين لما في وإلا كامتوتي الرد مرمتي مدمر باران تكناتنا بقى رفتي أنا رفون سنجارة ويلكم قرا أمانتي إسلاما ريادو چالتو تينيا ربي انتن أمانتي تنرد جراتي رد دوتو ربي سياغودو تنقرتي حواسا برتي حواسا مسلماتيس ماتي إسيتيس هند برسيفتو ربي سياغودو إن شاء الله تعالى وبلجنك يا مكان إسيتيس چالتو caaltu eenyuti caaltu risaatiin jechuu ture duraanii sani inshallah bareedaadha amantii maqaa fofokkota namarraa jijjiirti malee kan abbaa hin jijjiiran kan ofii yoo gartee maqaa hiikoon isaa badaa waan gartee amantiidhaan walitti hin deemne ta'e namarraa jijjiiranii ani gartee caaltuu dhiifattus maashaallah obboleeyyan kiyya maqaan filtaniif yoo jiraate kan caaltuu dhiisaaf je'us yoo jiraatan hundi keessanuu namootan 230 fi as keessa jira taqriban nama 300 kun daawwachuu jira mee inshallah maqaan isin filtaniif yoo jiraatte maqaan isii caaltuudha yoo caaltuu dhiisneefis humaan qabu caaltuu waa hunda rabbi subhaanahu wa ta'ala isii haa godhu inshallah ta'ala sanii mee maal jedhan barreessaa jiraniiti naawus inshallah alaykum salaam الله أكبر الله أكبر ما شاء الله بقى قرا منتي لفتي تلا سبا ما شاء الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله جالتون تاتي جدا زياد أوكي جالتون تاتي خان سمية جدا خان جالتون جدا وما مقاها دا في بان باسنو جالتون بريدة ما شاء الله جالتو نمني ماتي تك خيسا يرو أرقموغا إسا هنقفاتها تك إسا قطسو تك إسا ولكاتها مي ما أبانك ورسان المام ميكا قبا أبانكو واتي بايي كوا الله أكبر أيه أنا موندو ما فيو أنا ماتي كوتي في مكرر شارع كان ناقدين تراني أيوة أنا ما ماتي أبانكو بكامي سنيدي ما شاء الله كلافو كلافور باي وماتو ربي تودو كنّي في هند إساني كيسا ربين جراسي كنّي بيتنا سفيدة غرامنتي خنا سفيدوني إسان سفيلته غرتي رب ماتو بوجا خرانجي إسان اللي غرتي غرامنتي خنا كربين فيدو ربي خدنافي أتيلن خردو في ميدو واتو نمت دغاما نمني غرتي بك يرو غويا سرغي غويا هيرومو غماتي لما ولي فدوس نمني غرتي جالل لما يرو والجالتو غويا ولي خنانيس خنما غمچو كيسا ويت دغه مهر رفتا قلبين تونس غرتي لبين تونس هندر دوفتي مي مالتو سدغه مغمچو مالتو سدغه ان شاء الله داوتو تخين نمر بس دي مالي خلاف مالهم ان شاء الله
Ani karaa kana arge karaa kana irratti yommuu fuuti baay'ee tokkoon gammadaa keessumaayyuu umma dhugaa dhuguma rabbi dubbachuu jechuudha. Ani gara amantaa musliimaa galuufiitif baay'een gammadasi. Hawwiin kus duraanis kana ture waan ta'eef milkaa'ees keessa galu koo gammachuu guddaa isaan warri wal dhaggeeffachaa jiranillee baay'ee galatoomaan jiranii kana bira caalammoo isaan kana baree isaaf sana akkanan jiraatullee abdiin qabaate. Abshir. Galatoomii rabbiin yakka kan kee abshir baay'ee galatoomii caaltuu teenya yaani maqaas kanumatti caaltuma siidhiisna galanii rabbiif haa ga'u caaltuma dhiifadhu deebinee gartee namni gartee yakka asiin dura daleede amantiin teenya gartee afallaa hommaa salafa jira waan asiin dura amantii islaamaa keessa gaafa hin jirre hojjechaa turte xiqqoo haa taatu guddoo haa taatu yakka gartee adda addaa hunda cubbuu adda addaa hunda rabbii namaaf maara isa kan namaa maaru gartee rabbiin si maaree jira arra gartee akka nama gartee yaani daftara galmee haaree takkaatitti arra kitaabni keebanama arrarraa waan hojjettu khayrii haa taatu babbadduu haa taatu fofokkottu hunda arrarraa sirra barreessan rabbiin subhaana wa ta'ala saniif mee rabbiin nu kadhadhu nama fadheef rabbiin dhagahaa gartee sirraa qeebala rabbiin gartee nama hundarraa ni qeebala rabbiin nu kadhadhuuti akkasii asirra sirraa goolabeetiin inshaallah gamoo duubaatiin obboleeyyan keenya kan dubartootaatiin wal si barsiise garee keessa si dabalee waan adda addaa amantii hunda akka itti salaatan akka rabbitti kadhatan waa hunda kitaaba akka itti dubbisan hundaa wal barsiifna inshaallah mee maal nu jetta rabbiin akka rabbiin anaafis daawwattoota hordofaa jiruufis maal jettaan ani namoota nu hordofaa jiranis ta'e uummattoota keenya akka musliimas ta'e kan damiif kan ta'an hundumaaf iyyuu rabbiin nagaa nu adeemsisu rabbiin daandii tokkorra nu adeemsisu rabbi nama rabbiin beeku nama isa beeku nu haa taasisu hundumti keenya iyyuu amantiidhuma gara baannee rabbi tokko ta'uu keenya hundumti keenya iyyuu abeennu haalli gabbara keenya gargar yaa ta'u malee rabbi tokkuma namatu iddoo baay'eetti adda qoqqoodee adda fageessee gara haalli gabbara keenya garagara malee kanaaf ani hundumti keenya iyyuu rabbi tokko ta'uusaa rabbi nu agarsiisuusi namni kan akkasumallee haa baranii namoonni biraarree karaa amantaa musliimatti akka dhufaniif akka baratan dhaamsa kootidha. Amin baay'ee galatoomii wallahi waan hedduu nu kadhatte akkasii rabbiin tokko ta'uun beekuun dirqama namaatu gara biraatitti faama malee saniif eega rabbiinis tokko tahee amantiinis takka obboleeyyan kiyya karaan deemnus takka ibidda jahannam san jala wala boboodhaa gartee jiru asiin booda namni qananii'u gartee eega du'ee kaafamne boodattis amanu sanii islaamni gartee ulaagaa waan namarra kaayee jira eega namni amantii tana seene waan gaggeessuu qabuu jira hojii namarraa barbaachisu rabbiin namarraa barbaachisu san hunda gaggeessuun dirqama ta'a inshaallah irra hedduun namaa hojii namni islaamni hojjetu laala sanii miti waan kitaabni jedhu quraanni qulqulluun jedhu san laaluudha inshaallah ta'ala namni islaama ta'ee waan hedduu babbadduu fofokkottuu hojjetus hedduudha saniif islaaman laalini kitaaba laali inshaallah kan itti laallatan nabiyyoota ergamaa rabbiiti inshaallah ta'ala saniif caaltuu teenya galatoomii waa hunda keessattuu caaltu rabbi si haa godhu halkan kana keessaas waan gaarii jirtu rabbiin hunda siif haa kennu waan babbadduu keessa jira rabbi sirraa qabu baay'ee galatoomii namni ilma namaa hin galatoonfanne rabbiillee hin galatoonfatu wallahi anilleen silaayin arra hawwee bakka tanteetan arranas islaamaay kan jedhu na dhageeme le'annoo maaliif jennaan yaani cubbuu asiin dura daleede takka hin qabdu arrarraa galmee haara si eegalamti akka nama daa'ima arra dhalateeti inshaallah rabbiin gartee burullee warra jannata keessa waliin jiraatu oromiyaa keessatti illee wal argu qilleensa dhumarraan wal baranne du'aa'ii walii goona rabbiin gaafa tokko hunda keenyaa wal nu argisiisu inshaallah sanii galatoomii halkan yeroo kana dhuftee sa'a kanatti amantii qabachuu keetiif kanam tokko sin dirqin kanam tokko qawwee sittin qabin birrii sin kannin kasin dirqin kashurxaan tokko sin dirqin rabbi biraa siif dhufte tuni gartee galatoonfachuu qabdaa inshaallah siin jaa baay'ee galatoomii yeroo biraatitti gartee sagantaa akkanaatiin namoota amantii islaamaa qabatuun walitti gaddeebina rabbi jecha wal jaalanna caaltuu galatoomii rabbi sirraa jaalatuun siin jaa'a waan biraa mee dhaamsa maal nu qabdu obboleeyyan keenya kan daawwachaa jiruuf inshaallah Bakkaan obboleewwan warra ta'an ammachaa nu dhaggeeffachaa jiran hunduma isaaniitiif nagaa dhaafafi nama rabbii jecha wal jaalatu rabbiin nu haa taasisu tokkummaa keenya
آمين آمين باقي قالت أمي جعلتو تنافكاتي إن شاء الله تعالى بيروت الرا أمنتي إسلاما الرقية الراقبتي الحمد لله رب العالمين قال ربي فاقه yeroo biraa wal agarraa wal barsiifna waan beeynu namoota si barsiisu dubartoota islaamaa hunda gartee warra amantii islaamaa tana muuxannoo qabu kan salaata si barsiisu akka rabbitti kadhatan akka itti dubbisan akka faatihaatti qaraan hunda wattahiyyaata waa hunda qaraan siifin godha inshallah arraa eegalee waan ati godhuu qabdu ammarraa eegaltee shaawara seentee qaama dhiqattee huccuu ta'e qulqulluu bareedduu kaayyattee akka itti salaattu siif himna inshallah san suutuma gartee tartiibaan baratanii arrumatti waan hundinuu namaaf mijjaa'u yookaan hin anjaa'u takkuma takkaan wal barsiifna galatoomiin siinjaa halkan gaarii siif haa ta'u caaltuu teenya boodaan si dubbisa inshallah. Hayyee isiniif illee halkan gaarii galatooma. Amiin amiin ayya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. وبليان كي يا ربي سبحانه وتعالى نور رجالته وبليتين تينيا أكنتي شهادات أبتي ربي رجالته واتكم بينكم أكنم فيديو مدا وجودان أكنم تجرتي أمانتي لدي وانا خلنا تقول دعوات تقولين رفتي أمانتين أبتشو فرجتشون كنو ربي سبحانه وتعالى أكفرك أبا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نما فرق خراك أجيلا خنتك أجيلتا يا ربي إنك قرتي وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم جاء النبي لأن نبي خراك أجيلا نما ياما ربي نقول فنما أجيلتا وان فررتي ربي توك أمنتي إسلام رجلاتي أمنتي إسلام قرتي خافر ردو خان خافر رجلاتي أمنتي تندفع ربي ماتي سي خيسا إلمان قرآن كيسا إسيد أفلي biyya beeruuti irraa amantii tana qabattee rabbi irraa jaalatu irraa tursiisu jaa du'aa godhaaf obboleeyyan islaamaa kan dubartoota kan isii waa barsiisuu barbaadan duuba na dubbisa du'aa godhaaf hamilee jajjabeessaa gartee namni yeroo maatii takka keessaa islaamummaa irra dhufe amriinti jajjabaatti maatiin hin feetu obboleeyyan hin fadhan saahibban hin fadhani saniif irratti wal haa jajjabeessinuu amantii tana irratti haa jabeessinuun isiniin jaa tanuma anis tanuma keessa gartee kadufafnina jiruun dhufe gartee bira turuun gartee nama hin barbaachiftu qilleensuma gartee neetworkii kanaatu akkamitti wal qunnamnaan je'etiin bifa adda addaatiin didee torbaan guutuu yaani akkasitti wal barbaadu turre isillee na barbaadde ani siin beekuu rabbii jecha rabbummaan akkanatti waliin nu fide artee sani sagantaa gama da'awaa tan obboleeyyan kiyya hajabaannu waliin daleenu kan beeynu hunda da'awatti agoonnu akhlaaqaan hayaamnu sanumaan isin jaa hundi keessan warra amantiirra jiraatee amantiirra duunu haa godhu rabbiin warra shahaadaa isin irra qabatanirra jiraatee tanarratti duunu haa godhu guyyaa duunu nun xiqqeessin guyyaa nu kafanan nun xiqqeessin guyyaa nu salaatan nun xiqqeessin guyyaa nu awwalan nun xiqqeessin guyyaa wayawma yub'athuuna guyyaa sanillee rabbiin subhaanahu wa ta'ala nun xiqqeessin akkanatti namni shahaadaa amantii qabata tokko amantii keessaa ba'a tokko amantii seenaa tuni amri rabbiitii yudabbiru gartee rabbiin akkan walii gajji jira jabaadha obboleeyyan kiyya inshallah ta'ala waan gartee deemaa gara social mediaatiin jirus hedduudha gartee tanaas guyyaa tokko irra hasoyna fitina addunyaa tanaas irra hasoyna obboleeyyan kiyya kan garii saba gartee goojjuma takka boolee bira jaaraniif gartee saba isaa fixu jiru sanis ni jira gartee horiin kun fitina almaalu wal banuuna ziinatul hayaati duna qabeenya addunyaa kunii fi horiin kun gartee ilmaan kunis fitinuma gartee faayuma jiru addunyaati sanii obboleeyyan kiyya biyya teenyaas bilisummaa dhugaan waa kannu saba dhugaa gartee yaani ummata isaatiif yaadu kan hawaasaaf yaadu saba sablammootaaf yaadu rabbiin gartee mootii akkasiitis nu kan obboleeyyan hin beekan nama kana asiin dura abbee dibbee akka itti tumuu turreef ni beeytan sooshaal miidiyaa irraa hedduu gartee kan jala deemnee harka tumuu turreefis ni beeytan akka itti jiran hinnaa soil namni hundi gartee sooshaal miidiyaa irraa aktiivistii ta'e aalima ta'e beekaa ta'e profeesara ta'e doktora ta'e namni waan kanaa gartee bakka tamirraa qaree hin beekamu namni akkana fitina jira obboleeyyan kiyya akhiraa tanarratti haa fulleeyfannu obboleeyyan kiyya addunyaan tun akkanuma jiraata namni بلاش بفراش يلم قرتي الدنيا ترهان كما جراتن جرتو فتنة ولا نبلونكم بشيء يا ربي سبحانه وتعالى سنيف أمانتي تينيا ساقبنو سبخي نيافي ساتم سنو أمو دانغا أكورت انتركام فنه وانغر سوشال ميديا هنندفو أكا إجا أمانتي تتحلالو gama gariitiis akka ija siyaasaatittis haalaallu gartee waan kalamaan walitti makina obboleeyyan kiyya saniif suuraa namaatis waliin xiqqeessina nama kana gorsa mee irra guddaa nama addunyaa kanarraa jallata isiniimu fir'auna la'natullahi alayhi rabbiin waan isaaf haqa godhe isaaf haqa godhu أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ربين خيساوها الآخر أنا ربكم الأعلى جري أبريسا غرتي
موسى خان سبي ساراتي وبليسا هارون أخي وجي قولي ربي نتيرجي ديما جيسا كومنتي دادا رب الرئيسا بليسا تكيسا جرني قرصا ديما اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى جئني وبلجن كيا وان براخي ساكن سياسة خسينون فيني تنو إن شاء الله تعالى ولا غرفنو جلتا خنيا غرفنو عالم خنيا ساخا بجنو خندوغو غورها غرفنو أكولت ديانوتي ولا غرسنو سوشيال ميديا خن رت أزا ولينغودينا سننجا تنو ما سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليه وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين